Harka fuunee akka mooltan daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa keenya kanarraa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya kanarraatiin egaa yeroo nuti irratti argamnu yeroo gannatti seenaa jirra. Ganna walii wal qabatee immoo oomishii jira. Oomisha walii wal qabatee immoo calla guddistuu oomisha barbaachisaa ta'e qonnaan bulaa biraan ga'uun jira. Dhimma kana ilaalchisee damee hojii kana olaantummaadhaan raawwatu keessaa tokko kan ta'e Ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaadha. Nutis egaa ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatti argamne dhiyeessiin calla guddistuudha maal fakkaata yaada ijoo jedhu irratti gaaffiif deebii taasisuudhaaf taantuu hooggantuu ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa Aadde Hinseenee Mahammad waliin isaan faana turmaata taasisna. Isinis amma xumuraatti nu faana turaati nu daawwadhaa isiniin jenna. Aadde Hinseenee eeyyamamoota keessaniif jalqaba irratti hedduu galatoomaa isiniin jedha. Isinis galatoomaa. Egaa akkuma nama jedhee yeroo nuti seenaa jirru kun yeroo gannaadha. Ganna kana keessa hojiin qonnaan bulaa biratti keessumaa uummata biyyattii guutuu biratti hojjetamu hojii qonnaadha. Qonna sanaaf immoo wanti murteessaa ta'e calla guddistuu ta'uuf sanyii filatamaa wantooti barbaadan gashuudha. Kana ilaalchisee egaa akka bara kanaatitti karaa ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaadhaan xaa'oo kuntaala miiliyoona 14 galchuudhaaf odeeffannoo jedhutu jira gashuudhaaf akka hojjechaa jirtan. Mee sun sadarkaa maalirra jira jalqabbiin hojii adeemsi hojii maalirra jira sanarraa kaasa. Guddaa galatooma. Akkuma beekamu mootummaan oomishaaf oomishtummaa qonnaan bultoota dabaluudhaaf hojii bal'aadha hojjechaa kan jiru. Sangeessaa galteewwan qonnaa yeroodhaan galtee gahaa ta'e fi barbaachisaa ta'e qonnaan bultoota keenyaaf dhiheessuudha. Akka ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaattis hojiiwwan gurguddaa hojjetaman keessaa galtee qonnaa barbaachisaa ta'e yeroodhaan dhiheessuudha. Haaluma kanaan bara kanas naannoo kuntaala miiliyoona 14 dhiheessuudhaaf karoorfameeti hojiin bal'aan yeroodhaan hojii keessa kan galame. San keessaa keessumaa hanga ammaatti dhiyeessii hojii wal qabatee kan bara darbee mana kuusaa bulee fi haaraa Jibuutii irraa alarraa galuu dabalatees naannoo kuntaala miiliyoona 8.3 dhihaateetti kan jiru jechuudha. Kana keessaa qonnaan bultootni keessumaa qonna jallisiitii fi arfaasaatii hanga ammaa fayyadamaati kan turani. Qophii gannaatiifis qophiin gahaan taasifamee hojii keessa galameeti kan jiru. Kanaaf naannoo kuntaala miiliyoona 2.7 qonnaan bultootaaf raabsameera jechuudha qonna jallisiitii fi kan arfaasaatiif. Xaa'oo biyya keessatti oomishamuun deeggarsiisuun akkuma jirutti ta'e xaa'oon gara caalu gara biyya alaatii galaa yeroo ammaa kana immoo sababiiwwan garaagaraa idil addunyaatiin mudatee jiruun haalli dhiyeessii fi haalli geejjibaa haalli boba'aadha wantootiin kakkaan tokko tokko hin jiru turan yeroo darbe mee sun hojii keessan irratti mijattummaa hojii kanaatiif gufuu ta'uutiin haalli jiru maal fakkaata? Sirriidha. Akkuma beekamu xaa'oon kan biyya keessatti qophaa'uun alatti waliigala alaayyii kan galu. Alaa galchuudhaaf immoo haalli addunyaan keessa turte rakkoon tureera. Garuu akka biyyaatti akka mootummaa federaalaatti dursamee waan karoorfameef hojiin bal'aan dursanii hojjetameeti xaa'oon baay'een dursa galeera jechuudha. Kanaaf rakkoon hammaataan hanga ammaatti nu mudatee hin jiru. Kan biyya keessa gales galmi keenyas biyya keessa galchinee mana kuusaa tursiisuu miti. Oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaa dabaluudhaaf mana qonnaan bulaa akka gahu akka qaqqabu oomisha isaanii bira akka gahu taasisuudha. Haaluma kanaan baay'een isaa dursee karaa waldaalee bu'uuraa keenyatti yuuneenii irraa waldaalee bu'uuraa keenyatti waldaalee bu'uuraa irraa immoo qonnaan bulaan akka fudhatu taasifamaati kan ture. Kanaaf rakkoon hammaataan sababa boba'aatiin nu qunnamee oomisha keenya irratti rakkoo hammaataa geessise hanga ammaatti hin jiru jechuudha. Bara kana dhiyeessiin ga'aa ta'e sa'aatii kana amma irra jirru kanatti dhiyeessiin ga'aa ta'e jira inni kaasuu dandeenya? Eeyyan. Hanga ammaatti yoo xiqqaate parsantaa dhiheessuu qabnu dhihaateeti kan jiru. Kanaaf qonna jallisiitiifis arfaasaatiifis xaa'oo gahaadha kan raabsaa turre. Ammas qonna gannaatiifis qophiin gahaan taasifameeti hojiin bal'aan hojjetamaa kan jiru. Itti fufiinsaan biyya alaatiis kan galaa jiru galaati jira waan ta'eef rakkoon dhiyeessii xaa'oodhaan nu qunnama yaada jedhu hin qabnu. Bal'inaan galaati karoorri keenyas guddaadha waan ta'eef
mootummaanis xiyyeeffannoo guddaa kennee keessumaa alarraayyii gabaa addunyaatirraayyii xaa'oon kun kan galu kanaaf dhiheessii isaa irrattii fi keessumaa gatii wajjinis wal qabatee akkaataa qonnaan bulaan bitachuu danda'u irratti deeggarsa maallaqaa guddaadha taasisee kan biyya keessatti kan gale kana akkaataa qonnaan bulaa biratti gatii madaalawaadhaan dhihaachuu danda'utti hojiin bal'aan hojjetamaati kan ture waan ta'eef ammas hanga ammaattis rakkoon hammaataan nu qunnamee hin jiru. Kanaaf dhiheessiin gahaan dhihaataati kan jiru jechuudha. Qonnaan bulaa biraa galtee callaa guddistuu kana qaqqabsiisuudhaa fi qindoomina qaamolee garaa garaatiin raawwatama. Yuuniyeenoonni hin jiru, waldaaleen hin jiru, waldaaleen bu'uuraa hin jiru. Isaaniin fayyadamtanii karaa deemuu qabuun deemtanii hawaasa fayyadamaa yookaan immoo qonnaan bulaa bira oddoo hojichi maddarraa hojjetamu bira qaqqabeera xaa'oon bara kana. Sirriidha. Qonnaan bulaa bira geessisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaati kan ture. Keessumaa qonnaan bulaan keenya waldaalee hojii gamtaatiin waldaalee bu'uuraatiin gurmaaheeti kan jiru. Yuuniyeeniidhaanis gurmaaheeti kan jiru. Kanaaf galteen qonnaa kunis kan dhihaatu gama ijaarama isaanii kanaan kan dhihaatuu fi kanaaf yuuniyeenoonni keenya xaa'oo biyya alaatii galu waldaalee bu'uuraa bira ni geessu. Qonnaan bulaan immoo ifaajee tokko malee waldaa bu'uuraa ganda isaatti argamurraa dhaqeetii xaa'oo isaa kan fudhatu jechuudha. Kanaaf qindoominaan hojiin bal'aan kan hojjetamu sadarkaa naannootiis federaalaa irraayis gadiittis qindoominaan hojiin kun hojii fayyadamummaa uummata bal'aati waan ta'eef hojiin kun qindoominaan kan hojjetamu qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaa wajjin gadittis bahee qonnaan bulaan yeroodhaan akka fudhatu taasisuu wajjinis caasaan sadarkaa gadii hubannoo argatee akkaataa qonnaan bulaan dursee xaa'oo fudhachuu danda'u irratti hubannoon bal'aan kennamaati kan ture. Kanaaf hanga danda'amaa ta'een qonna eeguu yeroo qonnaa eeguu osoo hin ta'in aadaa baratamee san keessaa bahamee qonnaan bulaan qisaasama tokko malee yeroodhaan akkaataa xaa'oo kana argachuu danda'u irratti hojiin bal'aan hojjetamaati kan jiru. Keessumaa tuttuqqii harka namaarraa bilisa akkaataa ta'uu danda'uun kanaan dura kan ture rakkooleen hojmaata wajjin wal qabatee dhiyeessii xaa'oo wajjin wal qabatee hojmaatni badaan tureera. Isa kana hambisuudhaaf ejansiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa waggoottan darban kan dijitaalaan jalqabeeti kan ture. Bara kana immoo rakkoolee siisteema wajjin wal qabatan fooyyessuudhaan hojiin kun akkaataa bifa salphaa ta'een qonnaan bulaan siisteema dijitaalaatiin moobaayila harka isaa jiruun maallaqa isaa dabarsee xaa'oo isaa dhaqee dhiheenya bakka jiru fudhachuu danda'u irratti hojiin bal'aan hojjetamaa kan ture. Haaluma kanaan raawwiin keenyas fooyyee fi milkaa'ina kan qabu jechuun hin danda'ama bara kana. Kanaaf qonna gannaatiifis wal qabatee dhiyeessiin keenya bal'inaan ammas galaati kan jiru. Addaan hin cinnee galaati kan jiru. Dursinees immoo qophii gahaa taasisneerra waan ta'eef kana hubannoo keessa galchee hawaasni keenya qonnaan bulaan keenya iddoo dhiheenya isaatti argamurraa yeroodhaan dhufee bitatee gatii madaalawaadhaan xaa'oo bitatee oomisha isaa dabaluu ni danda'a jechuudha. Amma sinuu kaasaa jirtu waa'ee fayyadama teekinooloojii irratti keessumaa kanaan dura amma sababii daldaaltonni keessa galu turan xaa'oo qonnaan bulaan bitatu amma isa bira ga'ee qaqqabutti isa bira ammoo kafaltiin maallaqaa amma dhufee bakka kafalamuu ga'u qaqqabutti rakkootu ture kanaan dura rakkoo guddaa sana maqsuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mala teekinooloojiidhaan fayyadamuudhaan akkaataa dijitaalawaa ta'een kafaltiin akka raawwatamu bittaan sanaan akka raawwatamu amma yeroo ammaa kana kan argamnu immoo mootummaan biyyattii walii galattu Itoophiyaa dijitaaloftuu kan jedhu kaa'aa jira. Hojii keessan duukaa wal sima waan ta'eef kana irratti hojii hubannoo qabsiisuu haalawwan mijataa akka jiraatan taasisuu fakkeenyaaf baankiiwwan neetworkiin hin jiru taanaan sirnaan hin hojjetu taanaan qonnaan bulaan sana raawwachuu hin danda'u. Rakkoolee kana carraawwan kana duukaa jiraniif rakkoolee kana jiran akka mudanneef hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaatame wal fuunee maa ilaallee. Gaariidha. Dinagdee biyyaa cimsuu keessatti galteen qonnaa isa murteessaadha. Kanaaf immoo dijitaalaan yookaan immoo waan yeroon barbaaduun fayyadamuun inni kun immoo qisaasamaa fi humna qonnaan bulaa keenyaa qusachuu keessattis gaheen isaa olaanaadha. Kanaaf kanaan dura kan ture qonnaan bulaan maallaqa isaa sassaabee namatti kennaa namni sun xaa'oo bitee fi hin dhiheessu. Kanaaf maallaqa isaatis hin argatu xaa'oo isaatis hin argatu ture yeroo bal'aadhaa fi hojmaatni naannoo sun ture baay'ee rakkisaadha kan ture. Kanaaf sadarkaa naannoo keenyatti muuxannoo gaarii naannolee biraatiifis ta'uu
danda'u hojii bal'aan hojjetamaati kan jiru jechuudha. Kanaaf qindoominaan keessumaa siistamni kun baankii daldala Itoophiyaa wajjin qindoominaan hojiin kun kan hojjetamaa jiru. Kanaaf qisaasama tokko malee maallaqa isaa moobaayila isaarraa dabarsee xaa'oo isaa fudhachuu ni danda'a jechuudha. Dabalataan rakkoo neetworkii wajjinis wal qabatee jiru keessumaa bara darbe hojmaatni kun yookaan siistamni kun rakkoo maal qabaa bu'aa qabeessummaa isaa yuunivarsiitiidhaan qorachiisneeti kan jiru. Kanaaf rakkoolee achi keessatti mul'atan irratti hundoofnee bara kana siistamichi akka fooyya'u rakkoo neetworkii wajjin wal qabatee jiru akkaataa fooyya'uu danda'u qaamolee qindoominaan irratti hojjechuu qabnu wajjin bal'inaan qophiin gahaan taasifamaati kan ture jechuudha. Kanaaf yaalii amma yookaan immoo raabsi keenya yeroo amma gaggeessaa jirrus godinaalee hedduu keessatti persantaa guddaadhaan jechuun danda'ama siistama kanaan raabsamaa kan jiru. Kanaaf qonnaan bulaan keenya hubannoo kana sirriitti argatee akkaataa itti fayyadamuu danda'u caasaaleen hojii kana gaditti raawwachiisanis hubannoo akkaataa argachuu danda'utti leenjiin bal'aan kennamaati kan ture jechuudha. Waldaalee bu'uuraa irratti hojjettoonni herreegaa, hojjettoonni mana kuusaadhaa, yuuniyoonota irratti hojjettoonni herreegaa, hojjettoonni mana kuusaadhaa leenjii kana akkaataa argachuu danda'an irratti caasaan gadiitis waldaaleen hojii gamtaa biiroon qonnaa hubannoo akkaataa argachuu danda'u irratti hojiin bal'aan hojjetamaati kan ture. Kanaaf hubannoon uumameera jechuun danda'ama. Ammas garuu dabalataan qaamni keessumaa qonnaan bulaan bal'aan isa kanatti fayyadamuu danda'u carraa gama mootummaatiin mijateef kana beekee qisaasama tokko malee itti fayyadamuu akkaataa danda'u irratti hojiin bal'aan qindoominaan qaamolee dhimmi ilaaluu wajjin hojjetamaati kan jiru jechuudha. Egaa amma xaa'oon gaafa galuu sanyiin filatamaa oomisha bara kanaatiif gaafa qophaa'utti qaama dhimmi ilaallatu bira yeroodhaan qaqqabee yeroodhaan hojiirra oolee bu'aan oomishtummaan dabaluuf eegamu sun akka ta'uu fi hojiin odiitii geggeessuudhaan waldaalee irratti bifa maalii qabaa sirnaan ooleeraan oollee harkifannaan bakka kanatti immoo si'aa inni jira kan jedhuu fi hojiin odiitii maal fakkaata iyyuu? Gaariidha. Hojiin kun hojii akkuma jalqaba irratti kaase hojii qindoominaan hojjetamu dhiyeessii galteewwan qonnaa waliigala wajjinis wal qabatee sanyii wajjinis xaa'oo wajjinis qindoominaan hojiin kun kan hojjetamu keessumaa dhiyeessii sanyii wajjinis wal qabatee biiroo qonnaatii fi qaamolee dhimmi ilaallatu sadarkaa naannootti eeyyama hojii kanaa qaban wajjin bal'inaan hojjetamaati kan ture. Kanaaf hojiin kun immoo keessumaa hojiin xaa'oo wajjin wal qabatee jiru oodiitiis barbaada yeroo yeroodhaan hangamtu galee hangamtu raabsamee hangamtu hafee kan jedhu kun hojiin oodiitiitis hojiin qabeenyi kun inventorii godhamuutis hin gaggeeffama xiqqaate waggaatti yeroo tokko hin gaggeeffama. Kanaaf inni kun itti fufiinsa akka qabaatu harcaatiin akka hin jiraanneef oodiitiin sadarkaa naannoottis jiru waldaa hojii gamtaa jalatti jechuudha sadarkaa godinaattis jiru hojii kana bal'inaan hojjetaa kan jiru isa kana ciminaan itti fufsiisaa kan deemu ta'a jechuudha. Hojiin kun wayita hojjetamu immoo oomishtummaa guddisuutti dabalee wanti akka qixa mootummaadhaanis kaa'amee jiru aadaa qusannaa bal'isuu aadaa qusannaa hawaasi qonnaan bulaa akka qabaatu qaamni fayyadamaa ejensii kanaa hundumtuu aadaa qusannaa qabaatee galteewwan oomishaaf barbaachisan yeroodhaan yoo namni of harkaa qabaate qusatee qabaate kan baasee bitachuu danda'u waan ta'uuf yeroodhaan bitachuu akka danda'utti waan qabu sana of harkatti bulfachuu akka danda'u aadaan qusannaa tajaajilli liqiidhaa haalli kun ejensii kana keessa jalattiin hojjetamaayyuu mee sun sadarkaa maalii haala maaliitti irratti argama sana kaasnu? Sirriidha. Qonnaan bulaadhaaf haala mijeessuudhaaf galteewwan qonnaa akkaataa gahaa ta'e maallaqa argatee ittiin bitachuu danda'u irrattis hojiin hubannoo cimsuudha. Keessumaa waldaalee liqiif qusannaadhaa gaditti jiran keessatti qonnaan bulaan keenya akkaataa hirmaatee liqii argachuu danda'u qusachuu danda'u irrattis hojiin bal'aan hojjetama. Dabalataan immoo baankii daldala Itoophiyaatti gaafa hojii kana yookaan siistama kana keessa galu qonnaan bulaan maallaqa isaatis achumaan qusachaa kan deemu jechuudha. Kanaaf maallaqa qusachuu irra darbee qisaasama malee xaa'oo isaa bitachuu akkaataa danda'u irratti hojiin bal'aan hojjetamaati kan jiru. Kanaaf waldaaleen keenyas waldaaleen liqiif qusannoodha. Liqeessuu wajjinis wal qabatee qusachiisuu wajjinis wal qabatee hojii bal'aadha jechuudha hojjetamaa kan jiru. Dhiyeessii xaa'oo fi sanyii filatamaa irratti deeggarsi mootummaadhaan jiraayu.
keessumaa immoo oomishaalee biyya alaatii galan irratti mootummaan deeggarsa mataa isaatiin taasisa. Deeggarsa sanaan utubamees immoo waggaadhaa waggaatti immoo fooyya'insi kaffaltii yookaan bittaa jiraachuu danda'a. Keessumaa yeroo ammaa kana iddoowwan tokko tokko yaadii ka'uun jira. Daballi gatii callaa guddistuu kana irratti daballiin hin jira kan jedhuun kaa'ame. Kanaaf akka ejensiitti maal jettu Yuseen? Akkuma beekamu xaa'oon kan bitamee galu gabaa addunyaatirraa sharafa maallaqaa barbaada. Kanaaf gatiin gabaa addunyaa immoo sababa adda addaatiin daballiin akka jiru eenyufuu ifa. Haa ta'uutii daballiin kun qonnaan bulaa irratti oomishaaf oomishtummaa irratti miidhaa akkaataa hin geessisneen mootummaan bara baraan deeggarsa maallaqaa ni taasisa jechuudha. Akkaataa maallaqa alatti bitamee galeessaniin daayireekt qonnaan bulaa bira hin qaqqabu. Mootummaan deeggarsa barbaachisaa ta'e maallaqa deeggarsa godheeti qonnaan bulaa bira akka ga'u kan taasifamu jechuudha. Kanaaf daballiin muraasnis jiraatu garuu akkaataa qonnaan bulaan bitachuu danda'u irratti deeggarsa sadarkaa mootummaa federaalaattis sadarkaa mootummaa naannootis gatii wajjin wal qabatee deeggarsi maallaqaa guddaan taasifameeti jechuudha kan bara kanas gaggeeffamaa ture. Kanaaf qonnaan bulaan keenyas loloonni adda addaa jira keessumaa gatiin baay'ee ol ka'a waan ta'eef qonnaan bulaan bitachuu hin danda'u kan jedhu jechuudha. Garuu haala gatii addunyaa irratti yookaan immoo gabaa addunyaa irratti jiru wal bira qabsiisnee gaafa laallu mootummaan humna qaburraa deeggarsa guddaadha kan taasise jechuudha. Gatii kun akkaataa qonnaan bulaan bitachuu danda'u irratti. Kanaaf qonnaan bulaanis kan yaaduu qabu keessumaa xaa'oo fayyadamee oomishni oomishamuu fi xaa'oo malee oomishni oomishamu oomishni isaatis wal qixaa miti bu'aan isarraa argamu. Kanaaf deeggarsa mootummaan taasiseef kan hubannoo keessa galchee dafee yeroodhaan iddoo xaa'oon argamutti waldaalee bu'uuraa biratti dhiyaate gatii amma gabaarra jiru xaa'oo isaa yeroodhaan fudhachuu barbaachisa jechuudha. Amma isin akka ejensiitti hojii isin irratti itti gaafatamee isin qabdanii dhimma callaa guddistuu kana irratti keessumaa damee kanaan immoo mootummaa yeroo ammaa kana piroojeektoota jajjabaa ta'aniin xaa'oon biyya keessatti akka oomishamuuf hojiin hojjechaa jiru jira. Kana suni hojiirra ooluunsaa ejensii kanaaf deeggarsa akkamii qabama? Kanaan dura biyya alaatii fiduun adeemsa mataa isaatii qabaata. Biyya keessatti oomishamee sana dafanii qonnaan bulaa biraan ga'uun dhiyeessiin keessa waan ta'eef mee akkamiin ibsitu piroojeektoota jajjabaa yeroo ammaa hojjetamaa jiran kana callaa guddisuu oomishaaf oomishtummaa guddisuu keessatti hojii isin harka jiru si'eessuu keessatti walumaa galatti guddina biyyaatiif gumaacha qabu akkamiin kaastu piroojeektoota gurguddaa? Gaariidha. Keessumaa jijjiirama akka biyyaatti taasifamaa jiru keessa piroojeektoota gurguddaa hawaasaaf fayyadan hojiirra oolchuu wajjin wal qabate mootummaan federaalaa hojii guddaadha hojjechaa kan jiru. Akka kanaan dura muuxannoo tureen biyya alaatirraa kan galaa jiru. Kun immoo yeroos barbaada, maallaqas guddaa barbaada. Isa kana salphisuudhaaf xiyyeeffannoo guddaadhaan dhakaan bu'uuraa oomisha xaa'ootiif kaa'amee hojiin jalqabameeti kan jiru. Kun immoo faayidaan inni qonnaan bulaa keenyaaf qabu baay'ee guddaadha jechuudha. Keessumaa xaa'oo gahaa yeroodhaan argachuu wajjin wal qabatee dabalataan humni oomishuu biyya keessaatis industiriin babal'achuu wajjinis wal qabatee carraa hojii uumamuu wajjinis wal qabatee bu'aan xaa'oon biyya keessatti oomishamuudha. Inni guddaan jalqabaa qonnaan bulaa keenyaaf hawaasa bal'aa keenyaaf jechuudha. Kanaaf hawaasni hundumtuu piroojeektii kanarraa kan fayyadamu daayireektis ta'e indaayirekt piroojeektii kanarraa hawaasa guutuutu fayyadama waan ta'eef nuti akka ejensiittis humna yookaan immoo yeroo dheeraa alaayyii galchuudhaaf fudhatu san hambisuu keessattis gatii wajjinis wal qabatee alaayyii kan galuu fi biyya keessatti kan oomishamu gatiin isaatis tokkoon ta'u. Kanaaf jijjiirama akka biyyaatti keessa jirru keessaa inni kun jijjiirama isa guddaadha jechuudha. Kanaaf faayidaan inni qonnaan bulaa keenyaaf qabus baay'ee olaanaadha jechuudha. Oomishii oomishamee oomishtummaan dabalee guddinni biyyaa sadarkaa kanaanii eegamu akka argamuu fi hojiin hojjetamu keessatti gabaa uumuun gabaan jiraachuun oomisha oomishameef qofaa
milkaa'ina yaadamuun qaqqabsiisu waan ta'eef walitti hidhamiinsa gabaan akka uumamu qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechuudhaan akkasumas immoo alergiin oomishoota akka guddatan taasisuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojiin hojjetamaa jiru wal fakkaata sana kaasu. Gaariidha gabaa wajjinis wal qabatee hojiiwwan akka eejansii keenyaatti hojjetaman keessaa walitti hidhamiinsa gabaa uumuun isa guddaadha. Kanarratti keessumaa qonnaan bultoonni keenya waldaalee gurmaa'anii jiran yuuniyooniidhaan gurmaa'anii jiran oomisha isaanii gabaatti yeroodhaan akka dhiheeffatan gabaa barbaaduu wajjinis hojiin bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Kanaaf qonnaan bulaan keenya oomishaaf oomishtummaan isaa dabaleera gaafa jennu gabaa sirrii argatee indastiriidhaaf akka oolu jijjiirama biyyaatiif akka oolu taasisuudha jechuudha. Kanaaf hojiin gama kanaan hojjetamaa jirus hojii guddaadha jechuudha. Qindoomina qaamolee kanneen biroo kaasuufanii yoo daandiin jiraatedha callaa guddistuun qonnaan bulaa hawaasa fayyadamaa bira ga'uu kan danda'u geejjibii yoo jiraatedha oomishi kan yaadi hojiin kun milkaa'uu kan danda'u qindoominni qaamolee kanneen biroo waliin qabda maal fakkaata? Sirriidha hojiin kun akkuma jalqaba irratti kaase fayyadamummaa hawaasa bal'aati. Fayyadamummaa hawaasa bal'aa immoo milkeessuudhaaf qindoominni qaamolee hundaatu baay'ee murteessaadha. Keessumaa qonnaan bulaa biraan oomishni isaa akka dabaluuf galteewwan qonnaa yeroodhaan dhaqqabsiisuu wajjin wal qabatee bu'uuraaleen misoomaa jiraachuu danda'uu qabu yeroodhaan akka isaan qaqqabu taasisuudhaaf dabalataan immoo wanti qonnaan bulaadhaaf barbaachisu hundumtuu yeroodhaan akkaataa dhihaachuu danda'u irratti sadarkaa naannoottis koreewwan adda addaa sadarkaa naannootti jiran keessattis qindoominaan hojiin qonnaan bulaa biraan yookaan immoo haala mijeessuudhaan bal'inaan hojjetamaa kan jiru jechuudha. Hojiin walumaa gala fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf sadarkaa naannoo keenyatti hojii qindoominaan qaamoleen mootummaa qaamoleen miti mootummaatis caasaan gadii hundumtuu waliin qindoominaan hojiin bal'aan hojjetamaa kan jiru. Yeroo ammaa kana kan inni irratti argamnu bara teekinooloojii babal'inni guddinni teekinooloojii babal'atee jiruttidha. Biyyi keenyas addunyaadhaan dorgomaadha kan isheen jirtu yeroo ammaa kana guddina damee garaagaraatiin kan immoo kan fiduu danda'u ammayyummaatti ce'uudha. Gama waldaalee ammayyeessuutiin waldaaleen ammayyaa ta'anii akka milkaa'ina adeemsa kanaa keessatti gumaacha mataa isaanii taasifataniif waldaalee ammayyeessuutiin hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Amma waldaaleen keenya akkuma beekamu waldaalee yeroo dheeraa gurmaa'anii fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf yeroo dheeraa gurmii yeroo dheeraatiin gurmaa'anii waldaalee hojjetaa jiranii inni kun immoo waan yeroon barbaadu wajjin socho'aa deemuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf akka eejansii keenyaatti hanga danda'amaa ta'een waldaaleen hojumaatni waldaaleedha akka ammayyaa'u geggeessummaan yookaan immoo waldaaleen keenya akkaataa nama baratiin ittiin deeggaramuu danda'us hojii yuunivarsiitoota wajjinis qindoominaan hojiin bal'aan hojjetamaati kan ture. Dabalataan riifoormiin adda addaatis waldaaleen keenya kan hojii keessa jiran itti fufiinsaan akka hojjechuu danda'an kan hojii keessa hin jirres akkaataa kan hojii keessaa bahee yookaan immoo ittiin hojii keessatti deebi'uu danda'u irratti hojii riifoormii waldaalee irratti bal'aan hojjetamaati kan ture. Kanaaf teekinooloojiidhaan akka deeggaraman bifuma wal fakkaatuun kan amma galtee qonnaa ammayyeessuu wajjinis wal qabate hojumaata isaaniitis akkaataa ittiin ammayyaa'uu danda'u irratti hojiin bal'aan gama eejansiitiin qaamolee dhimmi ilaaluu wajjin hojiin bal'aan jalqabameeti kan jiru isa kan itti fufsiisuudha jechuudha. Waan jaarraan kun barbaadu wajjin tarkaanfachuun waldaaleen keenya ijaaramni isaanii yeroo dheeraas ta'u of ammayyoomsaa waan yeroon barbaaduun immoo deeggaramaa hojumaata isaanii hojumaata yeroon barbaadu gochaa deemuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef isa kana qindoominaan qaamolee dhimmi ilaaluu wajjin hojiin jalqabbii irra jiru baay'een isaa jalqabameeti kan jiru jechuudha. Dabalata kan galteewwan qonnaa ammayyeessuudhaan dabalatatti jechuudha. Amma adeemsawwan jiran keessaa tokko hojiin hubannaa uumuudhaa sadarkaa garaagaraatti uumamuun isaa dirqamadha. Faana tarkaanfachuudhaaf guddina mootummaa yaadee jiru kana faana kan tarkaanfachuu danda'u immoo qaama sadarkaa jalqabaarra jirudha. Isaaniif hojiin hubannaa uumuudhaa kennuu akkasumas immoo hirmaannaan isaanii hirmaachisummaan isaanii yaada akka kennan gochuu wantooti jiranii waan jajjabeessanii waan komatamuu qabu komachuu akka danda'anii fi caasaa amma guddaatti jiru qindoominni hubannaan uumuudhaaf xiyyeeffannaa isaanii kennamee jiruu fi hirmaachisummaan sadarkaa caasaa hundaatti jiru maal fakkaata? Hojii fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf
kophaa kophaatti hojii hojjetamu caalaa hojiin gurmii irratti hojjetamu bu'aa qabeessa taasisa. Isa kanammoo qabatamaanis argineeti kan jiru. Hojiin qonnaan bulaan bifa bittinnaatiin hojii hojjetu caalaa bifa gurmaa'iin hojiin hojjetamu qaama gurmaa'ee jiru irratti hojiin hojjetamu fayyadama teekinooloojiitiifis mekaanaayizeeshinii adda addaa qonna wajjin wal qabatee jirus fayyadamuudhaaf tokkoon qonnaan bulaadhaaf tiraaktaras maalis teekinooloojii kophaatti dhiheessuu hin dandeessu. Bifa gurmaa'iin immoo waldaalee keenya deeggaruun hubannoo akka argatan taasisuu irratti qindoominaan qaamolee dhimmi ilaalu wajjin hojiin sadarkaa gadiittis naannoorraa kaasee hanga sadarkaa gandaatti hanga aanaatti gandaatti hojiin bal'aan hojjetamaati kan jiru. Keessumaa sadarkaa aanaatti hojii hojjetamu keessaa hojii caasaa yookaan immoo biiroo qonnaa wajjin hojiin bal'aan kan hojjetamu caasaan gadiitti qonna wajjin wal qabatee caasaan kan jiru waan ta'eef waliin kan hojjetamu waan ta'eef sadarkaa aanaattis sadarkaa gandaattis qindoominaan hojiin kun hojiin hubannoo cimsuu qonnaan bultootaaf hojiin teekinooloojii itti fayyadama teekinooloojiidha akka cimu taasisuudha. Gandatti keessumaa waldaalee bu'uuraa keenya cimsuu wajjin wal qabatee bara kana hojiin bal'aan hojjetameeti kan jiru jechuudha. Hojjetoota DA yookaan immoo cooperative DA sadarkaa gandaatti jiran waggaa dheeraadhaaf hubannoo osoo hin argatiin turan jiru. Isaan kun akkaataa qonnaan bulaa keenya ittiin hubannoo uumuu danda'an irratti sadarkaa naannootti qaama dhimmi ilaalu keessumaa federaala wajjinis wal qabatee hojiin bal'aan hojjetamaati kan ture. Kanaaf leenjii fudhatanii qonnaan bulaa keenya leenjisuu kakaasuu hubannoo uumuu fi akkaataa danda'amu irratti hojiin bal'aan hojjetameeti kan jiru jechuudha. Kanaaf cooperative DA'n sadarkaa gandaatti jiru sun hubannoo waliigalaa argatee qonnaan bulaa keenya akkaataa hubachiisuu danda'u irratti hojii leenjii kennuu ijaarsa dandeettii isaanii cimsuudha. Hojiin fakkeenyummaa qabu naannolee biraatiifis fakkeenya ta'uu danda'u hojjetamaati kan ture. Gara xumuraan jira. Keessumaa egaa seektara kan keessan qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Seektaraalee garaagaraa keessatti wanti akka rakkootti ka'u dhimma hojmaata badaa malaammaltummaa sila sama ta'ee kaastaniittu teekinooloojiidhaan deeggarsiisuudhaan malaammaltummaa irraa bilisa akka ta'u akkaataa bittaaf gurgurtaa callaa guddistuu kan jedhu kaasaa turreerra. Garuu immoo oomishi callaa guddistuu yoo dhufee xaa'oo yoo dhufee sanyiin filatamaa yoo dhufee qabanii dhossanii mala gurguramuu qabneen gurguruun waggootii muraasaan dura waan akka kana gabaa keessa dhiyeessanii meeshaa xixiqqoodhaan gurguruu waan akka kana akkasumas immoo dhossanii qonnaan bulaan akka dhabu taasisuu yeroo akka darbu taasisuu yaada hamminaa irraa jechuun yaada negatiivitee irraa wanti ka'u wantootiin gufachiisuudhaaf deeman tokko jiru. Kana irratti hordoffii fi to'annaan cimaan amma caasaa gajjallaatti yookaan bal'inaan diriiree jiru maal fakkaata maaltu hojjetamaa jiru sana kaasne goola. Keessumaa hojmaata badaa bal'isuu wajjin yookaan immoo xiqqeessuu wajjin wal qabatee hojiin bal'aan nurraa eegama. Keessumaa sadarkaa naannoottis sadarkaa godinaattis sadarkaa gadiittis waldaaleen keenya rakkoo kanaaf akka hin saaxilamne taasisuu wajjin wal qabatee kanaan dura hojiiwwan keessumaa daldala wajjin wal qabatee hojii dhiyeessii qonnaa wajjin wal qabatee hojiin qisaasamni adda addaa idaa mootummaadhaa yeroo deebisuu dhabuun maal tureera. Isa kana hambisuudhaaf hojiin qindoominaan hojmaatni badan akkaataa xiqqaachuu danda'u irratti hubannoo uumuudha. Teekinooloojiidhaan deeggaramuudha. Gama ejansiitiin abbummaadhaan hojiin bal'aan hojjetamaati kan jiru jechuudha. Gaaffii koo xumureera isin gama keessaniin dhaamsi dabarsitan keessumaa sila wanti isin kaastan tokko jira. Hawaasi keenya qonnaan bulaani yeroodhaan waan isaa dhiyaate yeroodhaan bitatee ol kaachuurra gaafa bokkaarroo yookaan yoo qonni jalqabamu fiiguutu jira. Sun immoo wal irratti sun damee kana qofaa irratti miti iddoo hundumaattuu jira. Sunatuun ta'een dursanii waan bitachuu qaban waan mana ofiitti gashachuu qaban godhatanii oomishaaf oomishtummaa isaanii yeroodhaan hojjechuu akka danda'anitti akka dhaamsaatti wanti dabarsitan. Walumaa gala hojiin oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaadhaa dabaluudha. Hojii waliigala dinagdee biyyaa guddisuudha. Kanaaf immoo haalli mijataan gama mootummaatiin uumameeti kan jiru. Dhiyeessii galteewwan qonnaa yeroodhaan dhiyeessuu wajjin wal qabatee qisaasamni akka hin uumamne taasisuu wajjin dijitaalaan fayyadamuu wajjin wal qabatee hojiin bal'aan jalqaba irratti kaasee hojjetamaati kan jiru. Kanaaf qonnaan bulaan hubannoo kana qabaatee yeroodhaan tajaajila isaaf barbaachisu yookaan immoo xaa'oo yeroodhaan dhiyaatee jiru
dhiheenyatti waldaalee bu'uuraa dhiheenyatti argamurraa dhaqee fudhachuu wajjin dabalataan siistama kanattis fayyadamuu wajjin wal qabatee siistama baay'ee ulfaataa hammaataa miti jechuudha. Qonnaan bulaan humna baratiin akkamitti dijitaalatti fayyadama akkamitti siistama fayyadama dhimmoonni jedhan jiraachuu danda'u. Garuu siistamni kun baay'ee siistama salphaa garuu rakkoo qisaasama adda addaa hambisuu waan ta'eef isa kana qonnaan bulaan keenya hubatee waldaalee bu'uuraa achitti waldaalee bu'uuraa hojjetoonni deeggaran jiru isaan biratti argamee qisaasama tokko malee hojmaata baratamee sanirraa bilisa ta'e akkaataa xaa'oo isaa yeroodhaan argatee oomishaaf oomishtummaan isaa dabaluu irratti carraa kanaan dhaamsa dhaamuun barbaada. Yeroo keessan kennitanii gaaffilee nuun kaasneef deebii nuu laattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaa isiniin jedha. Isinis ulfaadha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo dhiyeessii callaa guddistuu yeroo ammaa kana qonnaatti seenamuudhaaf deemuu ilaalchise dhiyeessiin callaa guddistuu bara kana maal fakkaata karoorri duraan qabamee jiru raawwiinsaa sadarkaa maalii irratti argama yeroo ammaa yaada ijoo jedhu irratti ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatti argamne itti aantuu hooggantuu ejensii waldaalee babal'ina waldaalee hojii gamtaa kan ta'an adde Hinseenee Mahammad waliin turtiin taasisnee kan ammammaatti daawwattan ture. Nu faana turtanii waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Qophiin addaa keenya kanarraas kanumaan xumuramee jira. Nagaadhaan nu tura.